أفوشا تيك توكيس لبونا سيدو فتيف كل يجو تنافو تشتي إننو كانوا قدو تاو قويا إيدا دو كينو كاسو تاو قويا إيدا وان إننو قدو فتاو لا دوما مه قويا إيدا يجو وانا دان دو قدو تاو guyyaa idaan nu ta'a jechuudha. Guyyaa idaa nuuf ta'a waan nu godhuufu. Kanaafuu inshaallah Rabbi jalaa nu haa baasu. Jalaa Rabbi nu haa baasu. Assalaamu alaikum. Assalaamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Aye. Sekanawari. Shekaki baga ular ganne Yoruba berbada surre wala garre bagarati nega ular arkam tan Yoruba berbada. Aye sagale wal fudi dubado. Wanni singa machu berbada. Dawla Arabaatana keessatti akka dallaalaa ta'aniitiin ijoollee dalagaa galchuun takka jirti. Namoonni hedduun dalagaa akkanaa kana dalagaati. Waan isaan walii galaniin namitti Arabaatiin masalan 200 dubbatanii 150 micayyoo kennanii 100 ofii fudhachuu takkatu jira. Wanni sun akkami? Mee waan tana waan achii kana achumatti sheekota achii gaafadha inshaallah. Warra Suudii jiru. Ashi. Okay, hawalaan tuno beri hawala kana kuno fudhanii beri masalan beri 150 fudhanii 150 itu. Adda cita immoon tun cinkite immoo maaluma gartee advertise immoo tun. Assalamu alaikum. Waalaikumsalam. Sekanawari. Dia orang posisi sana Eropa itu akan sama lebih jalan harga dengan kepada Eropa itu lah. Amma dalaga dia ante. Aye Eropa dah bolta aye. Amma dalaga jirta mi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Gaaffiin qaba. Somana keessa marteeni kan eenyuun cabsaa soman? Somana keessa? Dhukubeen namartee kan waraane somana koo hin balleessa. Eessa si dhukkubee eessa si waraana? Hakirabii naan kan biyya Suudiyaa keessa biyya waan jiru jira. Hakirabii na jinne na aramnaa kan na geessite. Martee kan jismii keessa deemu na waraane kan na waraane. Eessa si waraane? Taa'ee eessa si waraane? Taa'ee tira si waraane mi? Kalala sirra wayyeessitu sannin furu ka gulukoosii fura lilmeen ka gulukoosii fila gulukoosii atti akka beera gulukoosii kaa'ee gulukoosii osii kaa'ee ka nyaataatiif furtee jirta soomanni furamee jira ni kafalta inshallah gaal booda ni kafala booda kafalta ayyee ayyee Assalamu alaikum. Hello. Assalamu alaikum. Awadu bad.
وعليكم السلام. أكم تاج؟ طيب الحمد لله. ألو. أبو سيدك يا مالي خراتي مجر تمو مالي قلقوين. السلام عليكم. وعليكم السلام. أكم تاج؟ طيب الحمد لله. يا فين كذا؟ جاء تومنا كيسا؟ yeroo tahura qabatan obboro to nazaaniin osoma nazaanii yoo tahura qabatanii erga tahura qabatanii booda yoo namarra azaanan nyaata san gad deebisammoo nyaata san akkasuma gad liqimsan. Odoo azaaniin dura suura boroo nyaachuu jirta? Osoo nazaaniin dura suura nyaachuu jira erga nyaataa jiru narra azaanan. Afaanii qabdu dura si azaanan moo harkaa qabdu dura si azaanan? خلفاني كبرنا أذانا خلفاني ما بيتقى خلفان فوتو قولي كاركا قبض ملئ أجيب أمس أسما نزانين جيشورا نمني جارتي تكا جارتي قبو أركنجا رمضانا ولي رفوني دمامي إيه أذانا درتي وجرفو دنده أذانا درا وجرفو دنداما أسو أذانا خيس جراني خلاص جارتي وفيتنا وجي يوتي تاجراته وتو فكين مرة هم بين يوم مرة أذانة إني تسمو فكين تني كيفتن إن كيفتن أشوف داب ندي زاني إيه بكم ثاني دابني أشوف داب أيه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيه. شيخ قافين كبا. أيه. dubartiin ulfii wayin dubartiin daa'ima hoosistu sooma furtee qada kaffaluu ni dandeessi? Ni dandeessi. Soomana furtee ilmoo hoosiftu soomana furtee qadaa kafalti. Jechuun namoonni tokko tokko immoo ulfaan furuun hin ta'u fayyadanii ganaani daa'ima lakkuu garaa waa qabuuf doktorri immoo akka hin soomne naan jedhee. Hin soomanin daa'ima lakkuu garaa qabaannaan hin soomanin ulfa garaa qabaannaan soomana furtee gizee eega deeyse booda kafaluu dandeessa. Galatooma ishee. Gaaffii biraa daa'imman kun osoo hin dhalatin zakaa fixiriin irraa baafama? Ulfi osoo garaa jiru? Zakaatul fitrii daa'imni odoo ulfa garaa jiru garii sahabaa jee garuu dalilli ittiin jiru yoo irraa baasan waan rakkoon qabu immoo wanni ittiin jiru waan lafa jiru dhalattee lafa jirtu dhalattee lafa jirtu gaaffii soomanumaa walle natti baay'atu waa'eedhuma soomanaati. Ani waggaa darbillee sooma keessanii dahee ture ammallee ulfa biraa garaa qaba waggaa darbe sooma keessaa dahee sooma kana furee ture 26 soomee 4 utuu soomeen baasin irratti hafee jira osoo ani illee isa ofirraan arfan sun osoo narra jiru ramadaan inni kun gale ramadaan sana waggaa biraa eegee soomee baasuu qabamoo maallaqaan ofirraa kaffaluu qabu? Maallaqaan kafaltu afran gartee sirratti hafees kanaa wajji kafalta inshaallah. Inshaallah doktor. Ustaz baay'ee galatooma. Ayye. Doktor biraa dhufteessa. Gaaffii biraa dabalachuu ni danda'a dhiifama waliin. Dandeesse. Gaaffiin kiyya uummattoonni Oromoon baay'inaan saba biraas ta'anii Oromoon biyya Masrii Kaayiroo keessa jiraatan irra hedduun isaanii baqataadha. Ijoolleen dhiiraa baay'inaan hojii dalagachuuf hin argatan yoo argatanillee maallaqni jara baay'ee tokko xiqqaadha warreen maatii qabanii ilmoo qabanillee jechaadha. Haati amma ilmoo deessee ilmaan ishee gattee biraa deemuun haraama jedhama yeroo baay'ee garuu biyya kanatti shamarran baay'inaan birrii bareedaan waan dalagattuuf maallaqa bareedaan waan dalagattuuf irra guddeessa warroonni daa'ima qabanillee daa'ima isaanii abbaa mana isaaniitti kennanii tiyyuu karaa dalagaa deemanii hin ta'amoo kuni haraama. Oromoo teenya tagartee biyya Masrii jirtu dhiirtii hedduu dalagaas bareedduun harkatanii maallaqaas wayyaan kannanii fi dalagaalleen hin jirtu immoo haati mana isaanii
dalagaan shamarranii xiqqoo gartee gatii bareedaadha. Yoo gartee ilmoo teenya dhalle tana gartee abbaa manaa bira keenyee dalaga deemne akkamii akkasiin gaafin ta'e. Sirriidha. Egaa eessa keessamee sila dalayduun gartee ati godhachuu dandeessan hin jirtu biitii jedhitan tun biyya Masriiti. Sigalee abbaan manaa yoo ijoollee tana eegee ati dalaydee hanga dhuftu ijoolleen eegin inni hujiin qabu mee akkam taaree inni dalagee nyaachisuu hin danda'u ijoollee fi jaartiis. Wanni inni argatu waa xiqqo. Tanaafuu carraan inni qabu ijoollee eegee carraan illee kanumaaf gaafadhe walabbii waggaa baay'ee waajibni abbaa manaarra jira waan jedhamuuf immoo biyya kanatti abbaan manaa waajiba kana bahachuu hin danda'u jiruu baqattummaarra waan jiraniif wal qayyaanii akkasitti inni yoo daa'ima guddise haati manaa deemtee hojjettee fiddi waan ta'eef kun haraamamu halaalummaa isaa baruudha. Wal gargaaruun wanni waan akka rakkoon qabu akkam taaree carraan biraan jiru bara carraan biraan jiru inni taa'ee ijoollee eegee isiin dalaydee dhufti akkasuma maaliif yoo fakkeenya inninis dalagaa qabaate isinis dalagaa qabdi haa jennu isinis dalagaa qabdi dalagan malee waliin jiraattu innillee dalagaa inni kophaa dalagu waa takka hin gootuuf ta'e isinis gartee wal gargaaran isin gizee dalagaa deemtu inni irraa qabuu danda'a gizee isin dalagaa dhufte isinis irraa qabdee innillee dalagaa isaa deema akkasillee numa jiraa beeku wal gargaaruun amma kun dalagaa hin qabu isin dalagaa deemti inni irraa qabu hangasu. Hedduu galatoomaa ustaas. Dhagayanii jiranii amma ayyee warri Masrii ayyee taate. Galatooma. Aboo dhageessanii warri Masrii. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Nagaa kam fayyaa? Fayyaadha alhamdulillah galata rabbiin. Ani gaaffilee hin qabu. Obboleessa keenya tokko hadiyoon sana amantii islaamaa seeneetii jira maqaan isaa Eliyaas Jaamaa anis feesbuuk kana gubbaa irratti argee ture. Sani feesbuuka gubbaa irratti barreessee ture wayanii ani kun waa jiraachuudhaaf hin mallee jee ture saniini kan isaan dhaga'ee obboleessa himee maal taate rakkoo kanatti himin jeeni ture. Akkasitti maatiin keenya hiisisanii fi baatii hedduudhaaf na hiisisanii ogguun hidhaarraa ba'u duuba waan hin kiraa manaa kafaluu fi waan hin nyaadhu dhabee wallaahi billaahi jee kakate wallaahi soomana kanaaniin daabboo takka nyaadhaaf bishaan irra dhugaa soomanu jiraa jee kanaafuu maaliin jechuu barbaadee fi namni tokko yeroo islaamummaa seensisanii jalaa hafuu qofa osoo hin taane nama kana akka gargaaranii waan takka bahuu danda'u illoonuu maatiin isaa maaliif islaamummaa seenta jaaniiti. Hiisisanii hidhaa sanirraa bee mana kireeffatee kiraa baatii meeqaa osoo hin kafalin uffata kiyyanarraa qabatanii hanga kiraa manaa kafalchitti uffata kan fudhattuu jaanii mana sanii na baasanii jee ture. Saniifuu mucaa kana namni gargaaruu barbaadan maqaan isaa Eliyaas Dirribaa jaa feesbuukiin isaatillee achiin dhaqaa mucaa kana gargaaraa rabbii Haaliqa sodaadhaan jaanii. Gargaaraa hojiin rabbii Haaliqa sodaadhaa san irratti ni dayin sana yaa. Hayyee akkasii gargaaraa namni rabbii seelaafisee gargaaruun barbaachisa. Gargaaruun barbaachisa nama gartee islaamummaa seenee rakkate islaamummaa seenee namni gartee hedduu ni ari'aniisi warilleen hin fedhu wanni ati jette waan bareeda gartee dubbisanii rakkoo isaa eessatti biyyatti. Biyya jira inshallah yoo rabbiin naa kanarraa kiraa manaa tajee meeqaatiin irra jira jee ture ayyaan sirraa hin kafalaan jeeni ture namni akkaawunti isaatiif telefoona isaa barbaadan feesbuukni kiyya maqaan isaa Saafi Haruun Jahaa yoo ittiin na dubbistan maqaa isaatii fi lakkoofsa isaatii fi akka isin dubbisan ittiin godhuun danda'a ittiin na dubbisaan jaanii. Bareeda waan bareeda si dubbisan kun dhaga'anii jiranii inshallah isaas siis dubbisanii. Walif fidda inshallah gargaaranii gargaaruun barbaachisa waan dhugaa jette waan sirrii jette immoo xiqqoo rabbiin nama qabuu santu xiqqoo waan hamtuudha saniifin san ittiin dahinsiin jee galatoom. Hayyee rakkoon qabu akkasii gargaaruun gaariidha gargaaraadha wallaahi osoonni waan hin nyaadhu gizee dhabee islaamummaa kana seenee loon wanni ta'u xiqqootti dhagaameef duba deebi'u malee eegaan akkana maatii fayyarraa dhabee waan hin nyaadhu dhabee maal isheen rakkadhaa deemantii tanarraas duba deebi'uu danda'a.
Ilis gargaara waan rabbiin isin kan irraa hin jaal uummata Oromootiin asii jala jiru kan illee nama hedduu si jala jira. Galatoon abshir inshallah ni gargaarraa abshir. Ayya nageetti. Nageetti. Jazakallah khairan. Galatoon ayya. Assalamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ayya. Ayya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum salam warahmatullah. Kaya singgah Ayye. Iko soomana darbe sana dhukkubee ture. Ramadaan sana doosuun kun irratti ga'e xiqqoo garaachaan dhukkuba. Alhamdulillah kana soomachuu jedhamu kan soomne akkam godhuu danda'a. Garaacha gaastiriki. Maal jetta? Gaastiriki moo garaacha. Gaachuma dhukkuba naan jedhe doktorri garaacha qabdan naan jedhe. Asaasiyaan inni qabdan naan jedhe hin dandeenye sun akkasumatti kun irratti dhufe. Ayyee duba tanaafu kana soomantu jirta.